hima waeke challiso arge oromiyatiya biya hay Aran Presidentiin duraanii United States Trump President Joe Biden aangoo gallakkisuu qabu jedhanii guyyoo waariyoo gabaasa maddeen garaagaraa qindeessee jira. Weeks of gains by the Taliban across Afghanistan, taking province after province. Yaa'u matrii kabajamaa bakka gareen Taliban kaqawweettamantu dhufte qiyaama booftu bakki dirri Kaabul barbadaa'e namedduu lubbuudha boof biyyiti waggoota 20 oliif ijaarbaddan aangoo jibbaachuuf murteesse jira. Eetun duubanaaf murte jajjabdu turte garuu Taliban nafoon qolchita dhukaas bantee uummata miiliyoona 6 balleessitu magaal Kaabul barbadeessite bakka rakkoon jabduun dhalattuuf namooti wal fixanii fuula gidangalaan naftitiyaan biyya baqachuuf filadhe jira. Gareen Talibaanam waraanaaf wanteellesii tarka qaba. Amantummaa kabajaaf qabeenyi uummata biyyiteennaallee namarra jalqabe harka Talibaan waan jiruuf naan hin beekinaa. Eegdee baattu baattan hin beeku. Ammonne uummata qabachuu isaaniirra shakke guddoo qaba. Namoonni baay'een soda nageenya kee jiraachuun isaanii mamin qabdu. Ammoo gareen Talibaan akkisanii cuftisituuf erga dabarfaadha. Pirezidaantii Afgaanistaan ka Talibaanaa tiqilee keetta Ashraf Ghani jedhe laf gad lakkisu loltoota Ameerikaa hordofe waggoota 18 booda jalqabjii agayyaa kan keessa ijoolleen Usaama bin Laden of Al-Qaayidaa huta bulchiis biyyattii 34 keessa 26 ol qabachuun dirgudda Kaabulii fuuldeeffachuun shaagusaatti dhaabatte. Adoolteen buliin garaagarummaa sa'aatii 2 keessa magaalota Afgaanistaan kanneen seensa magaal gudditti Kaabul irratti argaman kanneen akka Kunuuz, Saarepooliif Talogaan qabachuun erga kan jetti dabarseeti. So breaking news out of Afghanistan again, where the Taliban has captured the northern provincial capital of Kunduz. Loltooti tee warbaqachuu barbaadan cufa harabanaaf kadheetaniiti. Abbootiin lafa waggoota 20 booda waan dachaateef gaantoti Ameerikaaf warri lixa waliin taatanii lolaa turtan cuf dafaa godaana jechuun erga dabarseeti. Buufati xuyyuur biyyattiilleen sa'aatii muraasa keessa baqattootaan jaanjaa'e. Akka namni walgatuuf dhiigni qulqulloota lolan barbaada kaje pirezidaantii Ashraf Ghani immoo darsaaf erbe waan qabu guurrachuun taajistikkaanii keessa baqate. Boom Taliban rasaas tokko don dhukaasi masaara mootummaa qabachuun erga kan jetti dabarfaate. Afghanistan has new masters. 20 years after their first experiment in power came to a shattering end. Sa'aatii lam keessa mootummaa cundhur kanaanii balleessuu mootummaa taane jira. Kun seena addunyaa irratti ta'e hin beekneef duuniyaa qofa irratti adontaanii akhira keessallee ittiin boonka jedhu qondaalee Afgaanistaan Abdul Ghani Baradaa. Hojiin jajjabduun sa'aatii kanarra qabde waan nurra eeggamtuuf jabaan hojjan jechuus Aljaziiraa gabaase. Loltooti si Afgaanistaan keessa baasu si hordofee Ameerikaa warroota waggoota 20 oliifis waliin hojjechaa tur godaansisu jalqabu torbe dabree gabaasaa tur. Balalli marsi jalqabaatiin namooti 221 ta'an Ameerikaa kutaa Virgiiniyaa qubatan yoo ta'an warri kun waggoota 20 darbaniif Ameerikaa waliin ta'uun Talibaan duulaa turan. Amma duub gareen Talibaan lafa gad lakkisu Waashingtan hordofee biyyatti waan dhuunfatteef warri Ameerikaa waliin hojjechaa tur cuuf lubbuu ofiitu sodaatanii madhamaatti waliin baqachaa jiraachuu Associated Press qabaa jedhe. The US plans to withdraw all its troops from Afghanistan. Waggoota 20 booda lafa gad lakkisu waraana Ameerikaa kan hordofee qiyaama uumamtee waan gubat khafakka pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Donald Trump. Pirezidaantiin amma baalli harka qabu Joseph Biden the Junior Taliban dheechuun Ameerikaa gudditti addunyaa dura waan salphiseef aangoo gad lakkisee ba'uu qabu jechuun dhadhaate. Irra guddaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres mirga ilmaan namaa kabajamu nageenyi uummata eegamu. Taliban gargaarsi namooma qaqqabu hojii guddootti irraa eegamaa yoo jedhu biyyootaaf dhaabbileen idil addunyaa hedduun garuu jabdu muddamuun dippiloomaatotaaf hojjettoota isaanii geejjib lafaatiif samiirraatiin godaansisuu jiru. The Taliban yookaan Pashtoon afaan Oromoo yoo jijjiir barattooti maqaa isaaniiti. Taliban akkeen war faranjootaa bar 1990 keellaf gad lakkisu war Sooviyeet Koominist Raashiyaa taansite kadhalatti yoo taatu. Loltooti kun bar 1991 haga 2001 eegee Afgaan bulchiteen duuba dhukaas garee Usaama bin Laden jifulbaana keessa Ameerikaa irratti tolcheedha. Ha September 9/11 jedhamuun Ameerikaan Taliban Al-Qaayidaa walitti hidhata qabdi jettee jabdu taaroon loltoota hedduutti ergite lafaate balleessuun angorra kaaftee mootummaa dhibe hundeessite. Eegisuun as Taliban dhaabbachuu mootummaa Afgaanistaan kan waan hin fudhanneef the counter attack yookaan waraan ofirra qolachuu adeemsisuun Ameerikaallee waraan dhibirra yayyabde shoror keessa jechuun moggaafte. The Taliban, the hardline Islamist group that ruled over Afghanistan,
had sheltered al-Qaeda and its leader, Osama bin Laden. Debbaastilee olaantummaa Ameerikaa mormite qawwee qabatte haatina meddujeesoon dhuguma deessitoo fille akkasum dhumachaa turte. Waraa waggoot diddamoliif godhameen Taliibaan jibbaatu falmachuun Ameerikaa waa lubbuu qabde dadhabaan. Dhumirraddu biyyiti Joosef Robinet Biden the Junior Ameerikaan haala jaabsiisa ta'e waraa waggoot diddamoliif Taliibaan waliin gooteen booda Kaabul gad lakkisuun baqachuuf murteessuun ijoo miidiyaa addunyaa taate. Taliibaan immoo laf gad lakkisu Ameerikaa kan hordofe biyya shira Afgaanii Afgaanistaan raasaa waan turteef namooti 100 caalan Ameerikaaf neeto gargaaranii Taliibaan waraanaa turan baqachuuf galmaa'u isaan armaan duru isaan teemne. Waraan guddaa guyyaa kaleessa milishoota Taliibaaniitiif mootummaa shira Afgaanii jidduu godhameen ijoolleen Osama bin Laden yookaan bin Laden of al-Qaayidaan guutuma guutuu kutaa bulchiis biyyattii dhuunfachuun magaala Kaabul marsitee masaara biyyaalessa weerarte. After 20 years, it was a hostile departure for the United States from its Kabul embassy. Waraan kaayotiif waraanangoo waggoot diddamaan booda Ameerikaan mo'atamuun alaabasii gad buufte fannisuuf dirqaamti. Abdul Gahani Baraadaatiif Ashraf Afgaanii Talibaaniif mootummaa biyyattii paashtuu yookaan Talibaan gar masaara mootummaatti pirezidaantiin biyyattii Abdul Gahani Baraadaa gar baqattummaatti taphni waggoot diddamaaf godhan. Waraanni lubbuu namoota hedduu nyaateef Ameerikaan irra Outside the capital, the Taliban are consolidating. Nan hima waa'ee kee challisoo argee Oromiyaati